Yeroo baay'ee halkanii guyyaa hojjenna. Naatti Oromiyaa. Halkanii guyyaa. Shanii balaaleffannaa yeroo baay'ee. Kam jirtu hordoftoota keenya bakka jirretti nagaan isiniif ta'u jecha har'a magaalaa Amboo keessatti argamna. Magaalaa Amboo keessatti Aff-Gaaffii yookiin tapha bareedaa isiniif qabannee dhufaa jirra. Aff-Gaaffiin gaafadhuun qaba. Aff-Gaaffii sanaan akka bohaartan akka bashannantan abdii guddaa qabna. Haga dhumaatti nu faana tura. Aff-Gaaffii kana hordofaa. Namoonni chaanalii kana haaraa taatan immoo subscribe, like, share illee godhaa. Yaada yoo qabaattan koomentii nu barreessaa. Haga dhumaatti. Maqaan kiyya Nadhiisaa Ayyaanaan jedhama. Nadhiisaa Ayyaanaa. Gaaffii tokko siif qabannis bulchaa magaalaa yookiin kantiibaan magaalaa kana eenyudha? Kantiibaa magaalaa kana anaaf haaraadha, garuu yeroo dheeraas keessa hin jiraanne maqaa isaanii hin beeku. Maqaa isaan beektu? Eeshi gaaffii koo lammaffaan muummicha ministeera Itoophiyaa obbo Shimallis Abdiisaa haasaa isaanii keessaa maal yaadatta? Yookiin maaltu sammuu kee keessa dhufa? Maal muummicha ministeeraa lama isaan? Pirezidaantii naannoo Oromiyaati malee. Eeshi haasaa isaanii keessaa kan haasaa isaanii keessaa wanti yaadadhu yeroo baay'ee halkanii guyyaa hojjenna. Irra deebi'anii kana yaadadha. Eeshi guddaa galatoomi. Eeshi. Jawaar Mohaammed muummicha ministeera Itoophiyaa ta'uun pirezidaantii naannoo Oromiyaati. Ranaa deebii. Jawaar Mohaammed muummicha ministeera Itoophiyaati moo pirezidaantii naannoo Oromiyaati? Inni tun muummicha ministeera Itoophiyaa nuti sunutu tola, pirezidaantii tuutees baay'ee gammanna. Ammaaf maalidha? Ammaaf pirezidaantii naannoo Oromiyaati jira. Gammachuu. Gammachuu. Kantiibaan magaalaa kana maqaan isaa eenyudha yookiin bulchaan magaalaa Amboo eenyudha maqaan isaa? Hin beeku. Hin beeku. Yaalis? Hin beeku. Hin beektu? Eeshi muummichi ministeera Itoophiyaa obbo Shimallis Abdiisaa haasaa isaanii keessaa maal yaadatta yookiin? Haasaa isaanii keessaa waa'ee diinagdee gubbaatti xiyyeeffachuusaa. Diinagdee yookaas immoo waa'ee qonnaa gubbaatti xiyyeeffachuusaa. Kanuma? Eeshi guddaa galatoomi. Eeshi. Jawaar Mohaammed muummicha ministeera Itoophiyaa moo pirezidaantii naannoo Oromiyaati? Hin beeku. Hin beeku. Hin beektu? Maalidha inni ga'insa? Namoota bunga sallee garuu gaariidha waan sanaan isheen. Ayyaana taphaa inni gurraa koon qabu. Yookaan taphaa fi yookaan waan isaan hin barsiifne. Jechuun muummicha ministeera Itoophiyaa moo pirezidaantii naannoo Oromiyaatiin? Illee muummicha ministeeraati. Muummicha ministeeraati. Tigist naan jedhani. Tigist? Eeshi gaaffii tokkoon sii qabannis bulchaan magaalaa kanaa yookiin kantiibaan magaalaa Amboo maqaan isaa eenyudha? Ani hin beeku. Ani hin beeku. Magaalaa kana keessa baay'een jiraannu waan ta'eef hin beeku. Eeshi gaaffii koo lammaffaan immoo muummichi ministeera Itoophiyaa obbo Shimallis Abdiisaa haasaa isaanii keessaa maal fa'aa yaadatta? Maal jedhee? Nedura badeenu. Haasaa isaanii keessaa waa yaadatu qabdu? Obbo Shimallis Abdiisaa kunaan maal jedha ture? Lees. Namni ka ture na yaalaa badee malee waaqa. Jechumatti yaadatu hin qabdu? Maal jedhee? Isa miti kan galaanaa balleessuu qurxummii ajjeesuuf galaana finna kan jedhe jedhamu. Guddaa galatoomi. Gaaffii koo sadaffaan Jawaar Mohaammed pirezidaantii Itoophiyaati moo pirezidaantii Oromiyaati? Jawaar Mohaammed lamaan isaa keessaa hin qabu. Maal qaba kee? Aangoo qaba Jawaar Mohaammed malee dhaaramu. Maal ture silaan? Maal akkam? Otoo bulchaa ta'e illee gaarii ture garuu malee dhaa keessa namni ture namichi. Ata jeeqaa guddaa galatoomi. Tasfaayitaa isaan jedhama. Tasfaayitaa isaa gaaffii tokkoon sii qabannis bulchaan magaalaa kanaa yookiin kantiibaan magaalaa Amboo kanaa eenyudha? Ammaaf hin beeku. Hin beeku. Eeshi gaaffii koo lammaffaan muummichi ministeera Itoophiyaa obbo Shimallis Abdiisaa yeroo hundaa haasaa isaanii keessaa wanti itti yaadattu maalidha? Kan Itoophiyaa? Muummicha miti kaasaan? Kan Itoophiyaa miti isaan kan Oromiyaati. Kan naannoo Oromiyaati. Eeshi haasaa isaanii keessaa maal yaadatta? Kan obbo Shimallis kiyaamu? Bakka
Shanii balaaleffannaa yeroo baay'ee. Eeshi. Baay'ee TPLF minaamina sinaatoo. Kana malee yaadadhu malee waan baay'een beeka garuu. Toleeshi guddaa galatoomii. Gaaffii koo sadaffaan akkas jedha. Jawaar Mohaammed pirezidaantii Itoophiyaati moo kan Oromiyaati? Jawaari miti. Kan jara lachuu miti. Pirezidaantii miti. Inni pirezidaantii miti. Ayyuu siyaasaati. Eeshi guddaa galatoomii ayyuu siyaasaati. Maqaan koo Siisay Cimdeessaati. Siisay? Cimdeessa. Eeshi gaaffii tokkoof si qaba. Gaaffichis akkas jedha. Kantiibaan magaalaa kanaa yookiin bulchaan magaalaa Amboo eenyudha maqaan isaa? Taaddasaa Dhalataa. Beeku. Eeshi gaaffii lammaffaa. Muummicha ministeeraa Obbo Shimallis Abdiisaa haasaa isaanii keessaa wanti itti yaadattu yookiin wanti sammuu keessa si dhufu maalidha? Naan hin beeku. Ministeera fayyaa Itoophiyaati si jammara Shimallis. Maalirra Shimallis? Kan Oromiyaa natti fakkaata. Maal Oromiyaa? Bulchaa Oromiyaa. Bulchaa Oromiyaa? Eeshi haasaa isaanii keessa yeroo isaan haasaa godhan wanta yaadattu jechoota isaanii fa'aa keessaas. Isaanii yaadattu isaanii halkanii guyyaa. Halkanii guyyaa ani beeku. Eeshi gaaffii sadaffaa. Gaaffii sadaffaa. Jawaar Mohaammed pirezidaantii Itoophiyaa ta'u pirezidaantii Oromiyaati? Ani hin beeku isaan beeku. Ani hin beeku. Jawaar Mohaammed pirezidaantii Itoophiyaa kan Oromiyaa ta'u. Kan maalii jokkoo? Kottu kanatti adeemaa jirta. Takkii dhugaan hin beeku. Beeku. Esi yaali? Kan Oromiyaa. Kan Itoophiyaa ta'u laata? Yoo ta'es tola? Ani beeku tiksii beeku. Ermiyaas gaaffii tokkoon si qabannisi. Kantiibaa yookiin bulchaan magaalaa Amboo eenyudha? Kantiibaa yookaan bulchaan magaalaa Amboo? Ani beeku. Magaalaa kana kan bulchuun beektu? Hin beeku. Asuma mineeti? Asuma. Akkamitti wallaalte ree? Hin beeku akkasumatti hin beeku malee jechuun beekullee ni beekan ture garuu irraanfadheera. Toleeshi guddaa galatoomii. Gaaffiin koo lammaffaan muummichi ministeera Itoophiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa haasaa isaanii keessa maal yaadatta? Maaltu ija kee dura yookiin sammuu kee keessa dhufu? Haasaa isaanii keessaa kusadhaa inni hojjennan duroomna halkanii guyyaa hojjechuutu nurra jiraataa jira. Halkanii guyyaa hojjennanii? Eeshi guddaa galatoomii. Gaaffii koo sadaffaani. Jawaar Mohaammed pirezidaantii Itoophiyaati moo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaati? Pirezidaantii naannoo Oromiyaas miti kan Itoophiyaas miti xiinxalaa siyaasaati. Eeshi guddaa galatoomii ulfaadhu. Gaaffiin koo kanuma ture waan gaaffii Aff-Gaaffii kana wajjin gooteef guddaa galatoomii. Hacaaluu Qalbeessaa. Hacaaluu Qalbeessaa maqaa bareedaadha. Kantiibaa yookiin bulchaan magaalaa kanaa maqaan isaa eenyudha? Maqaan isaa beektu? Yaalisi? Garuu afaan koo keessaa baasii rakkoo ammas keessa baasati sirrii ta'uu danda'a. Eeshi gaaffii lammaffaa muummichi ministeeraa Itoophiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa yeroo hundaa haasaa isaanii keessa wanti yeroo isaan haasaan wanti itti yaadattu wanti sammuu keessa dhufu jechoota isaanii keessa maal yaadatta? Jechoota isaa keessaa biyya misoomsinaa biyya guddinaa waan akkasii dubbatan. Muummicha ministeera biyya keenyaati moo isaan? Lakki. Ta'uu hin danda'u. Lakki. Maalidha isaan? Naannoo Oromiyaa. Naannoo Oromiyaa. Bulchiisa naannoo Oromiyaatiin. Eeshi guddaa galatoomii. Gaaffii koo sadaffaan Jawaar Mohaammed pirezidaantii Itoophiyaati moo pirezidaantii Oromiyaati? Pirezidaantii Oromiyaati.
Jawaar moo? Warmoo. Itoophiyaa. Magaalaa Amboo obbo Saayiluu Dirribsaa jedhama. Lammaffaa mootummaa deeffaatti taach malee sidaa muummicha ministeera Itoophiyaa miti. Pirezidaantii naannoo Oromiyaati. Asa isaanii keessaa sirrii meeroonda kana deebisumatti jettedha. Jawaar ammaaf pirezidaantii naannoo Oromiyaas miti. Muummicha ministeera Itoophiyaas miti. Garuu ani hawwiidha. Raajiif. Immoo akka galmaan goobdii guddaa qabna. Shulfaadha. Rakkoon hin jiru. Isinillee baay'ee galatama. Bulchaan yookiin kantiibaan magaalaa kanaa Saaluu Dirribsaa jedhama. Shimallis Abdiisaa immoo muummicha Itoophiyaa miti. Pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaati. Guddaa galatoomi kanuma gaaffiin koo. Galatooma asinis. Bulchaan magaalaa kanaa obbo Saayilee Dirribsaa jedhama. Shimallis Abdiisaa immoo argatteetta. Isaan pirezidaantii mootummaa Oromiyaa ta'anii muummicha ministeeraa miti. Gaaffiin koo sadaffaa immoo Jawaar Mohammadii pirezidaantii Oromiyaas kan Itoophiyaas miti. Xiinxalaa siyaasaati. Galatooma asinis. Bulchaan biyya kanaa obbo Saayiluu Dirribsaa jedhama. Gaaffii lammaffaa immoo obbo Shimallis muummicha ministeeraa Itoophiyaa miti pirezidaantii naannoo Oromiyaati. Guddaa galatooma. Bulchaan magaalaa kanaa Saayiluu Dirribsaa ture maqaan isaa. Inni amma kan ammarra jiru Saayiluu Dirribsaa jedhama. Kanuma guddaa galatoomii warra kaan immoo deebisteetta. Ulfaadha. Hordoftoota keenya Aff-Gaaffiin keenya har'aa kana fakkaata. Akka itti bohaartan akka itti bashannantan abdii guddaa qabna. Piraankii yookiin Aff-Gaaffii biraatiin amma walitti deebinutti nagaan tura. Chaanaalii kanaaf warroonni haaraa taatan immoo subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa. Yaada yoo qabaattan koomentii nu barreessaa.